Hasham harka punya kemudian kabar jamu jalan temu dawat Frankalor digital media odu ya rakaban desi biar nejer odu rakan sini timu an obsar odu ani odu kanya jer kawan sebonto tawallu wagala mandura humna tamu tumatin to tamani manu tahida gara-gara tidar maturan Iyasu Muhammad dabarati namoni sadi aji famani dan dirati darbamu isan tu dagami jeram dabaratu odu kanatif Samir Jote kataruti isini kendes Sabboonto Tawalloo waggaa lamaan dura humnoota mootummaatiin to'ataman keessaa Iyyasuu Muhammad dabalatee namoonni sadii ajjeefamuun himame. Namoota dhibbaan lakkaa'aman kanneen hidhattoota deeggartoota waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan mana hidhaa godina addaa magaalaa Walloo Kamiseetti hidhaman keessaa tokko kan ture Iyyasuun waggaa dura sabboontota Walloo shaniin waliin gara Awaashitti geeffamuu isaatu himame. Kaleessa galgala oduu Iyyasuun ajjeefame jechuudhaan gara jaarsolii naannootiin maatiitti himamuun yeroo ammaa maatiin gaddarra jiraachuu odeessaan adda addaa himaatii jira. Iyyasuun alattis dargaggoota Walloo isa waliin hidhaman keessaa lama ajjeefamanii jiraachuutu dhaga'ame. Maatiin Iyyasuu Muhammad waggoota lamaan dura Iyyasuun qaamolee seeraan qabamuusaa malee eessatti akka hidhamee fi haala kamirraa akka jiru iyyafatanii argachuu akka dadhaban himaniiti jiru. Ammas taanaan qaamoleen bulchiinsaa godina addaa saba Oromoo Walloo ajjeefamaa jiraachuu fi Iyyasuu Muhammadiif deebii kennuu akka hin dandeenye dubbachaatii jiru. Hiriyoonnii fi firoonni gara mooraa waraanaa Awaash Arbaatti imalanii gaafatanis waa'ee Iyyasuu ilaalchisee qaama isaan dubbisu tokkollee akka hin argatin himaniiti turan. Ajjeefame jennee garaa kutachuuf reefkasaa ta'e bakka wareegama isaan beeknu jee maatiin jira jechuuf odeeffannoo dabrii darbasaa qaqqabeesh ji'a shan dura mooraa waraanaa Awaash keessaa baafamee ajjeefamuutu nutti himame jechuudhaan dubbatu. Iyyasuu Muhammad abbaa ijoollee shanii yoo ta'u hojiilee tola ooltummaa adda addaa hojjechuun hawaasa isaa biratti nama hedduu jaalatamaa turedha. Oduma keenya itti aanutti yeroon isin dabarsuun Mancaati bosona Doo Arbaa godina Harargee bahaa aanaa Baabbileetti argamu irra gahaa jiru irratti abbootiin qabeenyaa hojii qonnaa irratti bobba'uudhaan mancaasaa jiraachuu isaaniitti wal qabatee akka dhaabbatuuf namoonni bosonaaf dhimmaman muummee ministeera Dr. Abiy Ahmediif xalayaa barreessuun isaanii dhaga'ameeti jira. Yuunivarsiitii Finfinneetti Piroofeesar Gargaaraa Habtee Jabeessaa akka dubbachaa jiranitti dahichaa furmaanni hatattamaa akka kennamuuf ministeera muummeef xalayaa barreessuu erguu isaaniitis dubbatan. Dahoo Arbaa Baabbilee keessa jiraatan arbaa gosa isaanii bakka biraatti hin argamne 200 hanga 300 ta'uu qofaatu argama jechuunis dubbachaa jira. Kanaaf mancaatiin Dahoo Arbaa gaggeeffamaa jiru ariitiin akka dhaabbatuu qabuu fi kana malees hambaa faana baduu danda'u jechuudhaanis yaaddoo isaanii jiraattonni kunis garaagaraatti himaati jiran. Ammas taanaan sababa qonna gaggeessaa jiruudhaan Dahoo kana keessatti bosonni ciramaa jiraachuun kan himan jiraattonni torban dabree paarkicha keessatti bosonni hektaara 140 ta'uu cimiramuu isaaniitis ibsaati jiru. Paarkicha naannawee ammoo bosonni hektaara 200 ol ta'an ciramuu kaasuudhaan hanga ammaantanaatti qaamni badii kana raawwachaa jiru dura dhaabbachuudhaaf deebisaa laachaa akka didee dubbatamaati jira. Arbi kunneen kanaan duraas adamsamaa akka turanii fi bosonicha haala kanaan ciramaa yoo itti fufe yeroo dhiyoo asitti arbi kunneen wal faana baduu akka danda'u akkasumatti illee bosona kana keessaa ba'anii naannoo namni jiraatu godaanuu namni miidhuu namaas miidhuu danda'a jechuudhaan yaaddoo qabanis jiraattonnis ibsaati jiran. Bosonni arbaa gosti isaa bakka biraatti hin argamne keessatti argamu kana ciranii misooma qonnaa gaggeessuudhaaf hojjetaa kan jiranis abbootiin qabeenyaa qonna irratti bobba'an ta'us odeeffannoo harkanneen ni mul'iseeti jira. Odeeffannoo kana muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed biqiltuuwwan dhaabuun sadarkaa addunyaatti maqaan isaanii ka'us dhimma kanaan hubachuu dhabuu isaanii danda'uudhaan akka xalayaan muummee ministeera waajjira isaaniitti geessee ciramuu mancaatii bosonaa kun akka hatattamaan deebii argatuuf xalayichi muummee ministeera Dr. Abiy bira gahuu isaatis barameeti jira. Toleegaa daawwattoota keenya oduutti aanutti yeroon isin dabarsuu ammallee Goro Dahootti barattoonni 52 ol ta'an barnootaan ala ta'uu fi hojjettoonni mootummaatis mindaa dhabanii akka turantu himamaa jira. Aanaalee Gujii irraa kutamanii gara godina Haaraa Boorana Bahaa jala galanii kan jiran keessaa tokko kan taate Goro Doolaa keessatti barattoonni 52 ol ta'an barnootaan ala ta'uu fi mindaan hojjettoota mootummaa aanichaa hojjettoota mootummaatiin akka kafalamaa hin jirreetu dubbatamaa jira. Aanicha keessatti barattoonni 52 ol ta'an akka argaman kan himan barsiisonni manni barumsaa qophaa'inaa keessa barsiisan tokkolleen bara 2016 seenee baatiiwwan kanatti galmeen erga jalqabameen barattoota gaggeeffamaa jiraachuu fi barnoonni eegalus aanicha keessatti hanga ammaantanaatti galmeen barattootaa kan hin adeemsifamne ta'us erameeti jira.
Barsiisonni kun itti dabaluudhaan hojjettoonni mootummaa aanichaa yeroo mindaa nuuf kafalan jaanitti bulchiinsi godinichaa yeroo gaafatan deemanitti hojiidhaan yeroo dhiyoo keessatti isiniif kafalamaa nuun jechuudhaan malee hanga ammantanaatti akka hin kafalamneetu dubbatamaa jira. Kanaan walqabatee haala baruu fi barsiisuu mijaa'uu dhabuudhaan barsiisonni immoo mindaa ji'oota 3 akka argachaa hin jirretu dubbatamaa komiin gara barsiisotaatiin dhiyaachaa jirtu. Barattoonni immoo bara barnoota kanatti galmee barattootaatiin akka hin harkannes dubbatamaa jira. Tole gaa daawwattoota keenya oduu keenya gara xumuraarra geenye jira. Gogiinsa hamaa naannoo Tigraayitti mudateen aanota 27 ol keessatti mudachuu akka danda'e beeksifamee jira. Godina Tigraayitti gogiinsa aanaalee 27 fi araddoota 180 ol zoonii 3 keessatti argaman keessatti mudachuu isaa waajjirri qonnaa naannichaatis beeksisee jira. Oduu bal'ina isaatiif Badhaasaa Jaafar akka itti aantu nuuf qindeessa. Biiroo qonnaa fi misooma baadiyyaa naannoo Tigraayitti koomishinaa Mikaa'el Buruuk gogiinsa hamaan aanolee 27 fi zoonii 3 fi naannichatti aanolee 180 ol keessatti mudateen midhaan baay'ee barbadaa'ee jiraachuu ibsaniiti jiru. Kutaa bahaa, kibba bahaa fi kibba naannichaa keessatti qonnaan bultoonni sababa hanqina roobaa yeroo qorraatiin rakkina keessa jiru jedhe. Kunis midhaan barbadeessee lafti heektaara hedduun osoo hin harcaafamin hafee jedhu. Fakkeenyaaf zoonii baha Tigraay, Saachaa, Sadhambaa fi Tasramaawitii fi aanolee biroo keessatti midhaan heektaara 4,000 ol barbadaa'uu ibsaniiti jiru. Qabaloota 180 ol keessatti gogiinsa midhaan keessaa sanyiin dhabamee akka jirus eeraniitu jiru. Xaafii fi baaqilaan naannoo tokko tokkotti dhaabameera. Amma garuu midhaan hundinuu barbadaa'eera jechuun dubbateeti jira. Walumaa galatti naannichatti lafti heektaara meeqa akka barbadaa'e baruu qorannoon hojjetaa jirraa jedhe. Daayirektarri kun akka jedhanitti qonnaan bultoonni midhaan isaanii gogiinsa kanaan barbadaa'e amma midhaan akka barbaree fi midhaan biroo rooba salphaa fi yeroo gabaabaa keessatti sassaabamuu danda'uudha. Garuu amma dhabamee jira jechuun dubbateeti jira. Itti dabaluunis bineensonni lakkoofsaan hammana hin jedhamne du'uus ibsaniiti jiru. Namoonni lubbuun hafan gara naannoo rooba fooyya'ateetti geessuuf hojjetaa jirra jechuudhaan ibseeti jira. Tole gaa kabajamuuf jaallatamoo daawwattoota keenya oduu guyyaa irraan tanaaf qabannee isiniif dhiyaanne afran qaloo dijital miidiyaa irraa hanganuma hanga oduu biraatti wal agarru nagaa ka walitti dhaammannu ta'a oduu kanaan kan isin faana ture. Ani obsaa Rudaanii gara ogummaa kaameraatiin Saalaah Abdulhakiim ta'uudhaan isin faana turre. Nu daawwachuu keessaniif galata qabdan.